Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7:30 dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u. Qophii keenya muddee 10 bara 2014 qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya duraa Tibbanaadha. Tibbanaan sagantaa qunnamtii fi madda galii jaarmiyaan miidiyaa Madda Walaabuu Waashingtan DC fi Minisootaatti qopheesse irratti xiyyeeffata. Mala jireenyaa keessatti immoo sagantaa qunnamtii fi madda galii jaarmiyaa miidiyaa Madda Walaabuu Minisootaa irratti haasawaa Piroofeesar Hamdeessaa Tussoo godhan kutaa xumuraa isiniif dhiyeessina. Dursa kan dhiyaatu oduudha. Kan isin keessummeessu Lalisee Odaajooti. Amma gara oduuttiin isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu sin dhageessisaa. An oduu kan sin dhageessisu Dhaabasaa Waaqjiraati. Filannoo Itoophiyaatti bara 2015 gaggeeffamuuf Oromiyaa keessatti paartileen 7 mana marii waliinii hundeessan. Paartiin kunneen maqaan malee qabatamaan yookaan dhugumatti jiraachuu isaanii hin beeknu jedhu uummanni. Maqaa dhaabbilee kanaas kan dhageenyu yeroo filannoon ga'u qofaadha jechuun komatu hawaasni. Keessa beektoonni tokko akka ibsanittis dhaabbileen kun qarshii maqaa filannoon kennamu fudhachuuf akkasumas wayyaanee jajjabeessuuf malee miseensota qabaachuun isaanii shakkisiisaadha jedhama. Paartileen siyaasaa mana marii waliinii hundeessan kunneenis OPDO, Paartii Sirna Gadaa, Adda Bilisummaa Oromoo Aabboo, Koongireensii Biyyoolessa Oromoo, Paartii Dimokiraatawaa Oromoo, Adda Tokkummaa Bilisummaa Oromoo fi Paartii Walabummaa Oromooti. Paartileen kunneen uummata Oromoo OPDO'tti gurguruuf tumsaa jiru jechuudhaan qeeqxonni siyaasaa himatu. Paartiin Madirak dilbata dhufu hiriira guddaa magaalaa Finfinneetti qopheessuusaa beeksise. Uummatis hiriira kanarratti akka hirmaatu waamicha godheera. Gabaasaan keenya Finfinneerraa akka ibsetti akeekni hiriira kanaa dhiibbaa mootummaan Ihaadig yeroo irraa gara yerootti jabeessaa jiru mormuu fi balaaleffachuudha. Yeroo adda addaatti sirna haqaaf dimokiraasii biyyattii keessatti akka dagaaguuf karaa nagaa hojjechaa akka jiru kan ibse Madirak, Ihaadig garuu qawwee fi aangootti dhimma ba'ee sagalee uummataa saamuu fi mirga uummataa ukkaamsuutti jira jechuudhaan komata. Hiriira dilbata dhufu magaalaa Finfinnee keessatti taasifamuuf jiru irrattis dhiibbaan Ihaadig akka dhaabbatuu fi mormitooti hidhaman akka hiikaman kan gaafatu ta'uu sagantaa ba'eerraa hubatameera. Uummati naannoo Finfinnee jiraatus gamtaan hiriira kanarratti ba'ee akka qooda fudhatu paartiin Madirak waamicha godheera. Hiriirri kun ganama sa'aatii 9 kaasee agawaaree booda sa'aatii 1tti riqicha Ginfilleerraa kaasee karaa riqicha Qabbannaa gara dirree kubbaa aanaa 8tti kan imaluudha. Gama biraatiin hiriira torbaan darbe magaalaa Finfinnee keessatti taasifame irratti miseensotii fi gaafatamtoonni paartilee siyaasaa gara 70 ta'an akka hidhaman beekame. Oduun Finfinneerraa nu ga'e akka ibsutti namooti hidhaman kunneen mana murtiitti dhiyaatanii guyyaan beellamaas itti kennamee jira. Akka poolisiin ibsetti sababni hidhamuu isaanii hiriira hin hayyamamne irratti argamuudha. Keeniyaan gabaasaan Aljeeziraan gidduu kana qilleensarra oolchee akka qoratamu gaafatte. Aljeeziraan dokumeentarii gabaasa qorannoo bira ga'een akka ibsetti gareen ajjeechaaf ijaarame tarkaanfii seeraan ala namoota shakkaman irratti fudhachuusaa ibsa. Mootummaan Keeniyaa garuu kun beekaa duula shororkeessummaa irratti Keeniyaan gaggeessaa jirtuuf akka deeggarsan argamneef kan tolfamedha jechuun gabaasa qaanessaa fi naabusa maleedha ittiin jedheera. Gabaasichi garuu odeeffannoo iccitawaa argateen akka mirkaneessetti gareen tikaaf basaasaa mootummaa Keeniyaa namoota shakkaman irratti murtii ajjeechaa aga fudhachuutti ga'a. Kanneen yeroo adda addaa ajjeefamanis akka jiran gabaasa kana keessa saaxilameera. Keeniyaan erga biyya Somaaliyaa seentee eegaltee tarkaanfiileen hedduu muddisiisaa fi sardaa karaa adda addaa irra gahaa jiraachuun kan beekamu. Dhumarrattis oduu gaddaa. Yeroo garaagaraatti hidhaaf dararaan adda addaa irra gahaa kan ture barsiisaa Dirribii Nagaasaa addunyaa kanarraa boqote. Oduun nu ga'e akka ibsutti barsiisaa Dirribii Nagaasaa dararaa yookaan torchara guddaa waggaa 3 oliif mana hidhaa wayyaanee Maakalaawwiif Qaallittii keessatti irra gahaa ture.
Mana barumsaa geedoo sadarkaa lammaffaaf qophaa'inaa muummee barnoota information technology barsiisaa kan ture barsiisaa Dirribii Nagaasaa sochii warraaqsa dargaggoota Oromoo mirga abbaa biyyummaa uummata Oromoo kabachiisuuf gaggeessan keessatti gahee guddaa taphachaa kan ture ta'uu seenaa isaa irraa hubatameera. Gootichi Oromoo barsiisaa Dirribii Nagaasaa bara 2010 carraa barnoota olaanaa kan maastarsii argachuun Yuunivarsiitii Adaamaa damee barnoota information technologytti otoo barachaa jiru humnoota tikaa wayyaaneetiin ukkaanfame. Barsiisaan kun waggaa tokko oliin maakalaayii dararaan guddaa erga ga'ee booda gara Qaallittiitti dabarfamee waggaa 2 oliif dararamaa ture. Mootummaa wayyaanes barsiisaa Dirribii Nagaasaa waggaa 3 oliif erga dararee booda mana yaalaa dhorkuudhaan erganni du'uu jala ga'ee agayya 2014 keessa mana hidhaatii gallakkisee akka ture beekameera. Miidhaaf dararaan yeroo adda addaa irra gahaa ture anniisaa kan buuse barsiisaan kun muddee 9 galgala hospitaala geedootti lubbuusaa dabarteetti. Sirna waalchasaas bakka deeggartoonnii fi firoottansaa argamanitti aanaa calliyaa magaalaa Baabbichaa keessatti akka raawwate beekameera. Haala kana laalchisuun hoggansi qeerroo bilisummaa Oromoo gaddatti dhaga'ame ibse bilisummaa uummatoo fi kabachiisuuf wareegamuun dirqama qabsoo keessatti goota mudatu erga jedhee booda sabni Oromoof deeggartoonni qabsoo bilisummaa gumaa barsiisaa kanaa baasuun bilisummaa Oromoo mirkaneessuudhaaf jabaatanii akka hojjetan dhaamsa dabarseera. Oduun saati kanaaf qabnu kanuma qophii keenyaa fi wajjin nagaan nuu tura. Qophii Tibbanaa. Dhaggeeffattoota keenyaa sa'aatii kanatti kan dhiyaatu qophii Tibbanaa qabannee dhiyaanneerra. Qophiin keenya irraa kan inni xiyyeeffatu waldaan miidiyaa madda walaabuu kan inni uummata Oromoo Waashingtan DC fi naannoo ishee jiraatan waamee wayita turetti namoonni garaagaraa yaada isaan raadiyoo sagalee Oromoodhaaf qaban kan isaan dubbatan isinii dhiyeessina. Jalqaba adda Zannabaj Gurmeessaati isaan kun. Amma har'aatti nu dabarsaa jirtanii baay'eetti gammanneerra. Uummanni baay'ee sin jaalataa. Keessattuu qophiin isin gaazexeessitoonni warri dabarsitan waan nama qoobsu waan gurra namaa dhiituu danda'u sagantaa bareedaa dabarsaa turtanii waggaa tokko ga'uu keessaniif baay'ee isinitti boonnaa galatoomaa jennaa. Abbummaa miidiyaa wadda walaabuutiin gaggeeffamu reediyoon sagalee Oromoo maal nama fayyadattanii yaaddu faayidaa qaba otoo dhaabbatee maal nama miidha otoo cufame. Baay'ee gurra uummata keenyaati ija isaati. Waan uummata keenya irra gahaa jiru kan nu dabarsu kan dhukkubsate keenya kan ajjeefamaa jiru keenya hundumaa waan dabarsaa jiru rakkoo uummata keenyaa iddoo jiru ifa baasee waan mul'isaa jiruuf baay'ee nu gargaara. Cufamuu waan irra hin jirre waan uummata keenya quba wal nu qabsiisu cufamuu hin qabu. Baay'ee miidiyaa jajjabeeffamee hundumtuu bira dhaabbatee akka qabeenyaa isaatiitti eeggachuu qabu jedhee kan ilaalaa baay'ee nu barbaada. Warra baadiyyaatiif caalaa reediyoon inni kun bu'aa guddaa kan buusu uummata keenya warra baadiyyaatiif jedhee kan yaaddi kiyya kan. Amma danda'ametti otoo saatiin xiqqootti dabalame karaa kootiin nan gammadaa yaaddi kiyya kanaa jechuudha. Isaan kun immoo adda Dinqinash Dheeressaa jedhamu. Ani nan dhaggeeffadha. Faayidaa guddaa qaba. Uummanni keenya miidiyaa hin qabu, kan isaa dubbatu hin qabu. Sagalee isaa ta'ee waa'ee isaan dubbatuu fi biyya keessatti kana dhagahuun isaanii, kana argachuun isaanii baay'ee gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Otoo cufamee maal nama miidhama miidiyaan kun? Egaa uummanni keenya dukkana keessa jira. Miidiyaan information is a power jedha faranjiin. Dhugumaadha. Information yoo argate malee of beekuu hin danda'u, waan irratti tahaa jiru beekuu hin danda'u, waan gochuu qabu beekuu hin danda'u. Kanaaf odeeffannoo argatu kanarraa ka'ee maal akka isaaf malu, maal keessa akka jiru ofiisaa murteeffachuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo irraa cite dammaqinsa argachuu danda'u. Addunyaa irratti maaltu tahaa jira, biyya keessatti maaltu tahaa jira, ijoolleen keenya maal tahaa jirti, maaltu gaggeeffamaa jira, maal gochuu qabna isa jedhu kana hubachuu hin danda'u. Irraati citaa jaamaadha. Dukkana keessatti hafaa jechuudha uummanni kun. Oromoon biyya alaa jiru kun egaa ofii keenya jiraannee saba keenya irraanfachuu hin qabnu. Buddeenadha. Informationiin buddeenadha. Akkuma buddeena nyaachuu qabanii odeeffannoo
odeeffannoo isaanis ta'u argachuu qabu. Kanaaf haguma dandeenyu hundumti keenya bira dhaabanne miidiyaan kun akka jajjabaatu akka humna godhatu caalaatti tokko uummata keenya qotee bulaa bira akka gahu gochuu fi hundumti keenya kana irratti jabaannee gargaaruu qabna cinaa dhaabbachuu qabna jedha. Miidiyaan kun fooyyessuu qabu otoo akkasitti deemee gama beeksisuutiin isaa ta'uu qabiyyee isaatiin isaa ta'uu dhaggeeffattoonni keenya otoo yaada isaanii kennatanii karaa fooyyessuu hin danda'amu irratti hojjetama. Isin adda dinqeen kan ta'uu qaba yookaan itti dabalamuu qaba fooyya'uu qaba kan jettan qabdu yaada. Gaariidha amma warra teknooloojiidhaan biyya guddatan keessa warra jiraniif akka gaariitti dhagahamaa jira. Gaariidha. Isa biyya keessaa irrattidhaan yeroo baay'een fookasii godhu. Inni biyya keessaa sun akkamitti qaqqabuu danda'a isa jedhu sana uummanni tokkoon isaa hundi isaa beeka jedhee amma beekuu hin danda'u. Isa kana karaa miidiyaa namni dhaggeeffatu bal'inaan dhaggeeffatu beeksisuu akka beekan gochuu karaa adda addaa uummanni sun akka baru akka dhaggeeffatu gochuu irratti jabinaan hojjetame gaariidhaan jedhani. Tole dhumarratti itti gaafatamtuu waldaa dubartoota Oromoo guutuu addunyaa dhaamsa yoo qabaattan. Gaafa Disembar 13 irratti uummata Oromoo naannoo kana jiru waamaa jirra. Dubartoonni hundumtuu akka nu argaman barbaanna maaliif haadholiin baay'ee gahee guddaa qabu. Ijoollee isaanii afaan barsiisuuf kan dhimma keenyadha. Uummanni Oromoo guutummaatti immoo naannoo kana warri jiraatan irratti argamuu danda'ani. Hundumtuu akka argaman barbaanna. Sa'a gaafa Disembar 13 waaree booda akkasuma sa'a 3 irratti jalqabna. Kanaafuu hundumtuu achirratti akka nu argamaniin gaafanna. Ijoolleen keenya afaan akka baratan afaan yoo baratan malee Oromummaa isaanii baruu waan hin dandeenyeef uummanni hundumtu biyya jirutti ijoollee isaa kana akka barsiisu. Afaan baay'ee baruun qarooma isaan godha malee isaan hin doomsu. Qorannoon baheeru ijoolleen afaan baay'ee dubbatan qaroo akka ta'anidha himeera. Kana irratti jabaannee ijoolleen keenyas qaroo akka taatu. Oromummaa isaanis afaan Oromoo isaanis akka baranii guddatan akka godhu uummanni biyya alaa jiru hundumtuu adaraan jedha. Adaraa waa'ee egeree uummata kanaa yaadaa biyya alaa warra jiranii ijoollee keenya balleessinii akka hin darbine seenaanis nu gaafata isaanis booda nu komatu. Galatoomne. Isaan kunis obbo Wandaay Dheeressaati. Uummata keenya yeroo baay'ee karaa itti rakkoo isaa himatu rakkoo isaa yeroo itti walitti himatu. Karaa hin qabu ture kanaaf miidiyaan kun erga dhaabbateetii bahaadhiyaa kaabaa kibbaa giddu galeessaa hundumaa afaan uummata kanaa ta'e xiqqatu guyyaatti yeroo muraasallee dabarsee uummata kanaan ga'uun barumsa guddaa uummataaf kenneera karaa fayyaasee karaa hawaasummaa karaa siyaasaa karaa wanta baay'ee wanta barsiisaa jiruuti miidhaa guddaa qabu. Hammi ta'anii warra kutannoodhaan miidiyaa kana jabeessuudhaaf mudhii isaanii hidhatanii warra ka'an fakkaatu gara fuulduraatti kanarra caalee yeroon isaas dheeratee sagantaan isaas immoo babbareedee isa kanaan dura turerra akka inni caaluuf akka bira dhaabbatanii kan isaan dubbachaa turan. Kanaaf ani akka yaada kootitti uummati keessumaa warri ala jiraannu kun utuu keessaa hirmaannaan keenya guddate ba'aa kana walii qaqqabuu dandeenya. Hundumtuu warri keessa hojjettanii hundumtuu maatii qabu jireenya qabu yeroo isaanii dabarsanii yeroo akkas godhanii nuti immoo yoo xiqqate maallaqaan gargaaruu dandeenya. Kanaaf hirmaannaan uummataa baay'ee murteessaadha jedhee yaada. Mee qabiyyee sagantaa nuti dabarsinu an fooyyessuu qabnu fa'a. Ani dhugaa dubbachuudhaaf sagantaa keessanitti hedduun itti gammada. Ani nama waa'ee joornaalizimii nama barumsaa qabullee inni garuu qophii isaa yeroo dhaga'u baay'een itti gammada. Afaan keenyaanii rakkoo keenya himachuu danda'u rakkoonni garaa tokkotti dhalatee gara tokkommoo akka ga'uu fi gidduu buutanii haasofsiistanii namoota kana yaadarraa fudhattanii uummataaf deebistanii facaasuu danda'uun keessan baay'ee itti na gammachiisa. Ani kan inni xiqqoo rakkoodha jedhee yaadu sagantaan isaan muraasa ta'uu duwwaadutu bareeduutu mi'aawuti kan hin dhumu. Kanaaf rakkichi immoo isin bira natti hin fakkaatu nu bira waanta ta'eef yoo hirmaannaa keenya guddisne sagantaan isaas guddatee namooti akkasumatti hojjetan kunillee gara fuulduraatti akkamittiin akka gatii hojjetan illee argachuu danda'an irratti yoo hojjetame sagantaan isaas guddatee bu'aa guddaa kana caalaa fiduu danda'a jedhee fayyaadha. Dhumarratti obbo Laggasaa Deettii akkas jedhani. Miidiyaan
uummata Oromoo waan guddaa karaa guddaa daandii guddaa itti agarsiisa. Uummanni Oromoo miidiyaa mataasaa hin qabu. An jiru an mootummaa duwwaadha. Mootummaan immoo waan Oromoo, rakkoo Oromoo, qabeenya Oromoo, guddina Oromoo sobaan waan hin jirre itti afuufee jiraachisa malee uummanni Oromoo waan isaa ta'uu ansaa kun kiyyeedhee biyya keessatti hin qabu. Haa ta'u malee miidiyaan madda walaabuu kun erganii soggaan biyya jiru sirrumatti darbaa jira, dhaggeeffachaa jirra. Akka calqabaatti irra gurri keenya baname dhugaa argaa jirra, dhugaa dhagaa jirra. Miidiyaan kun haa jabaatu jechaa jira uummanni biyya keessa. Mee isin reef biyyaa dhuftu baadiyyaa keessatti dhagahama raadiyoon sagalee Oromoo qotee bulaan hojjetaan mootummaas inni uummata fagoo jiru sana qaqqabaa jira amma quba qabdanitti. Egaa waan tokko madaaluu dandeessu uummanni Oromoo yeroo ammaa ilmi isaa intalli isaa haadhinnaatu mana barnootaa hin galin ijoollee hin barsiifne hin jiru. Yoo ijoollee qabaachuu baatirree ollaa isaati namni baratu hin jira, ijoolleen barattu hin jirti. Waan jiru hunda miidiyaa kanarree dhaga'anii lakkoofsa isaa ana maatii isaanitti himan, ollaa isaanitti himan akka namni dhaggeeffatu hangodhuu isaani. Kanaaf bal'inaan namni reediyoo qabu sirrumatti dhaggeeffachaa jira. Warri dhaga'ees immoo ani hin qabnetti ani hin dhaga'initti dabareedha walitti dabarsee waan isaa kana sirriitti dhaggeeffachaa jira. Amma nuggaa biyya turetti dhaga'utti amman beekutti. Reediyoo kana otoo cufamee nama miidhaa? Gurri Oromoo duudhe jechuudha walumaa galatti. Kanaaf gurra baname kana akka deebi'ee duuchu gochuun uummata kana immoo waan karaa deemu kana karaa itti cufuudha. Riqicha jalaa cabsuudha agartee miidiyaan kun qabeenya Oromooti. Waggaa tokko keessatti jijjiirama uummata keenya keessatti fidee anuma isinumtuu miidiyaa adda addaatiin waan dhageechaniif cufamuunsaa immoo lubbuu ijoollee keenya waggaa hiriira baate dabarsitu itti gaddanii caalaa uummanni keenya gadda jedhee yaada. Keessummoota keenya warreen raadiyoo sagalee Oromoo irratti yaada keessan kennitan guddaa galatoma. Adda Zannabesh Gurmeessaa, Adda Dinqinesh Dheeressaa, Obbo Wandaa'e Dheeressaa fi Obbo Laggasaa Deetti. Dhaggeeffattoota keenya qophii tibbanaa har'aas kanumaan xumurreerra. Torbee dhimma biraatii walitti deebinaa hangasittuu turtii gaarii kanan siniin jedhu Andassuu Duulaate. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Dhaggeeffadhaa, hirmaadhaa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya kun qophii mala jireenyaa torbaanitti isaati kana isiniif dhiyaatu. Qophii keenya mala jireenyaa irraa keessatti sagantaa qunnamtii wayyeessuuf madda galii argamsiisuuf Minnesota Ameerikaa keessatti gaggeeffame irratti haasaa Profeesar Amdeessaa Tuusoo taasisan kutaa xumuraasaa isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Reediyoo kana amma namni baay'een dubbate irrallee deebi'uu hin barbaadu waan asii katabe kan amma modifaayi godhuu qaba. Kan irratti kan dubbachuu barbaadu baay'ee dubbataniiranii waa lamaa jechuu barbaada. Anattami akka itti dhufe isin hima. Kana na waamaniiti ani wana bekin jira dhokadheet aramaan dura gizee baay'ee hojjadhee ani waan katabu kanallee hin godhanne umuriin kiyyaallee daamaara ani kana waa kutachuu dhokadhee ta'a riqeetin ta'a booddee na waamani. Kana qabnaa koottuu naan jedhan. Ma jaran na dhiisaa kunu isinuu hin jirtu na dhabeettu high tech population maali Oromoon garaadhaan jaarsaan maal gootu na rakkiftu dadhabaadha na dhiisaa jedheen lakki koottuu yaani keen adda addaa nama umurii adda addaa barbaannaa nama beekumsa adda addaa barbaannaa nama kana barbaannaa yaani all the good things na taasifamaniit booddee maaree jedheen. It turned out to be anaa miti sooka ijaare anaa miti akka dhageetti amma edda dhagaye warri Madda Walaabuu ijaare marii ijaare tokko as jira kuno Jamaal ka jedhan ka ilaaba kuno si argani. Tokko isa tokko faqaaduu magarsaati ka sadaffaa eenyu Aliyyi Abbaashe isaantu walgaa'e walgaa'e. Kanaaf ijaaree waa'ee Oromoo hin beeknaa Oromoo orgaanshii kanneen waliin beeknaa ani gizee balleessuu hin barbaadu
I want some clear, that, accountability. Namni wali lolle no, don't worry. No kana imbenna ja this kana no jeda. Aliya bashi ali jena biya she wali ben ayi ben na wali biya maka nickname ini ammo jole wogga ku ja hinna man hida sagalchen ina bar OLF biya jole ha abba wali abba jabe se hojjata at abba KTC to translate go ani hida ngacce mu ja daima wala aci ba dai Kenya da refugee ta aid Australia da aid BA in computer science, MA in computer science, MA in commercial law, all this. Now in New Karama company hojjata is a big deal in this. Kuna more body case jurani this tisani na kene yola lejeru war Oromo of Armando Rakat. Namni akka ibsa guta mafa wagga kudani hidamed. Namni akka kuno amesa wa jirafa ka kuno media rojet journalistin wagala man hidami hada manade hidanit wari bali akka jirani. So this thing impressed me. These are important to me. Kanafi and haga jirutti war akkana kan irra wandan de irra kenu fikaba gumacho fikaba kana doka eta dan don jiretini ettigal kan irra amma armandura median radio kumar ko jite dan tu na ba edubate irade mun barbaci su wala ma kama su di chomar bada tokko io kan reporti to kolale ture samni impari to akesa jiru percentage sadetta milama badiata jira reporting sun percentage sadetta milama 82% badiata yogar Oromo uftana mo wori katama this Nagele Shashamane all of these in history they are called garrison towns kana mulki ijaratet wora injifat kana kasani bulchani martamari fi dabed orthodox church achi sani kaet police ken navy kun navy no hinaban so namni Oromo majority amalle yota ejede because they have history of business commercial isan your TV argame nama ken hunda haje de shagga wori amma TV da bani ko Oromo jiru kunne shagga ani kaya dukana timan argument isan yesan kana timi aye nama kana gawin dandenna sabakana kabali yajiru ani dura radio dura buta high school iture Japanese radio wori ejarashi himbe tanimiti transit Japanese radio amfan English ibar ufi Voice of America BBC radio maskukanim bar ufi so the battery rakat eti only got them I can go anywhere with it akana godu hindanda makunam kana fi kuni wan hojjatame dando wan namni kenna gode dando amma dum odat kaje chobar badu wan amma hazai kana in summary kaje chobar badu qabso Oromo ufduma deputet wan ba hojja wogga shantama kesa wogga jahatama kesa wan ba horgatame bo aba argam hata amma rakkon jira rakko kana le woddo suhin barbani benna amma rakkon wora o lefi kesa wogga ko sadin darbe kana ba no rakisera no rakisera hata umade anaka yadutti rakko kana qabamne tenne nama komacho hindande so akka yadutti abson Oromo akka jirena qote bula tokkoti je hiyada akka zibbikan qote bulani ka robu fu mbeko ka jirate nyatu kanu himbeku hata uhenna ko na yodu fa hinkota yoko tem amba hinshukuna cultivating anama no akine hamata garin eduddo kana fi bilusuma ngafa dufum benno akazuma ha faujenne garbumma fudanne cadenne tauni wanta umiti kun we cannot accept this proposition kana fi akuma qotebul asani amantiin wandanden ko jaccio barbajisa waye qotebul ati debiya qotebulani hospital namni safidon jiru insurance in qab yo luti sa cabeji da akasuma tatafate debi hokkolebula
yoo kufi ammoo tattaafateetuma deebi'eetiin hojjeta yoo inni hojjanne entu hurbaata sanamaa kenna yookiin galtuu taataa hin ta'u kun hin danda'u kanaaf nullee galtuu taanee Itoophiyaa kana dhiibnee hin dandeenyu akka gaara guddaati kanaafi gadhiifnaa jechuuni wamaa godhuu hin dandeenyu jennee kana fudhannee hin dandeenyu waan hojjannee dandeenyu hojjechuu nu barbaachisa. Fakkeenya isinii kenna warri curquffame injifatanii curquffame nu bicha miti warri Aayiraandii waggaa 800 lolan independence argachuuf bilisummaan isaanii gara 1920s akkasii dhufe. Kun amma kutamee North Ireland akkasii hafeet warri Britishii waliin xaxxee haga amaa lolli isaanii hagmallee jira. Warri Ukraine waa'ee Ukraine amma miidhaa hin argitan since 1400 ubulchaniin beekan gaafa Sooviyyooniin kufee dhiyoo kana ubulchuu jala qaban amma rakkoo isaa irra gahanii argitan akka isaa irra gahe pirezidantiin isaanii warri ammoo isaan European Union keessa galuu barbaadanii gaafa ammoo warri European Union yaada dhiyeessee isin fudhanna jedhee President Putin akka hin ta'u Soviet Union Alliance enu Russia kana economic alliance kana keessa galii jedheen harka didaniiti lolanii kun du'ee kun aja'eet President isan ari'aniiti they have a new president election the struggle is still going on amallee Poland gizee sadihi they were partitioned namni diidaa gofti diidaa dhufteet lafa isaanii adda adda kutteet akkasii rakkatanii ammoo independence argatan warri South Africa waggaa 300 isaan fudhate demokrasii argachuuf waggaa 300 isaan fudhate African National Congress kadhaabate waggaa 16 fi 12titti inni ammoo deemee gara 1960 bu'aa bisuu dejaaniiti amni stagni jala qabnan itti jala qaban namni akka Nelson Mandela fa Walter Sisulu Oliver Tambo kunin jala qaban deemee ammoo hojjaan su isaanii bu'aa fudee adda demokrasii argataniitini biyya san bulchu warri gurraachi Ameerikaa ammoo isaan illee waggaa 300 isaan fudhate duraani garbummaa gaafa Abraham Lincoln ammoo Emancipation Declaration godheen booddee ammoo Jim Crow ka jedhan de facto segregation de facto slavery uumaniit akkasii isaan qaqqabaa turan kanaafi civil rights movement origin ijaara karaa baay'ee bari karaa seeraatiin karaa mooraatiin deemaniiti kana jijjiiruu danda'an kanaaf akka yaadutti organized struggling keenya ka jala qabame gara waggaa 40ti waggaa 40 kana maa bu'aa nuuf fide jennee hamba komannee walfinnee jechuun kun kan fakkaatu natti humna hin qabne kanaaf nu rakkataarra kanaafi dhumarratti jedhama hin fixan uf dura laaluu qabna haga Oromoon meeshaa ofii kontroolii godhee bulfatee ittiin fayyadamnetti haga Oromoon warri diidaa dhumee haga Oromoo isaan bulchutti OPD ta'ee Oromo Farmers Association ta'ee Baalabbaat ta'ee kuni institution diidaa dhufe haga kunneen jirutti Oromooni garbummaa keessa jira qambaraa jala jira qambaraa jechuun yook colonial qambaraa jala jira jechuudha kana beennee suuta jennee obsinee kama hojjet irraa barree kawdhibbii kanaan wal haasofnee mari'annee walii dhiifnee gara ofuu deemuu qabna ana akka argutti karaa adda addaati jira kan hojjechuuf reediyoon kuni karaa tokko kana akka gargaartanii fi isin kadhadha waan na dhageettanii fi baay'ee isin galateeffadha nagaan dhaggeeffattoota keenya qophii mala jireenyaa har'aas kanumaan xumuramaa qophii biraa nagaa walitti deebinutti nagaan nu tura.